ilmi namaa bara jiraatu kana keessatti bu'uura tokko yookaan waan tokko dhaabee darbuu barbaada jechuudha. Eenyumtu taanaan malee fakkeenyaaf amma tisiisa tokko gaafa fudhanne tisiisni tokko kana keessa simpuuti sun keessa simpuuti dhaqxee dhuma isaarratti hin duutiini bishaan jabaa tokko yoo argite keessatti duutiini jechuudha. Inna akkasuma jireenyi ilma namaas yoo isa kana keessas buune isa kanas keessa soo buune sun keessa soo buune faayidaan qabu dhaqee unumarratti jechuudha rakkoonsaa unumarrattidha jechuudha. Egaa ashamaar kafuun akkam jirtu hordoftoota siifan giddoo bakka jirtanitti nageenyi baraaruu waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufu baga nagaa dhuftan isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo mucaa kanaa isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Har'a amoodha namni wallaaltanii jirtan gaa amooni sooshaal miidiyaa kana saatii ammaa kanatti biyaansi ji'a sadiitti asitti kan sooshaal miidiyaa kana raasaa jiru isadha jechuudha. Ilmi namaa kamiyyuu taanaani baruma jiraannu kana keessatti nuti tokko waan tokko irratti dippendi taanee deemuu qabna yeroo hundumayyuu jechuudha. Amantaas ta'e jireenya jiraannus ta'e gaa'ilas ta'e tokko ilma namaa tokkoof tokko barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu akka tisiisittii suni isa kanarras yoo quban hin barbaachisu jechuudha. Sababni isaayyuu unumarratti miidhaan ga'a malee namoota biraa miidhaan hin ga'u. Garuu namootaaf immoo ajandaa taanaafni namootaaf fakkeenyaaf miidhamni keenya yookaan qaawwaan keenya tokko yoo mul'ate namootaaf ajandaa taanaafi namootaaf karaa ittiin foloo guddifatan karaa ittiin sabiskiraayib barbaadatan karaa ittiin jireenya isaanii fooyyeffatan unuuf immoo maalidhaa muudaa keenyatu mul'ata kufaatii keenya mul'isaa jechuudha. Kanaafuu ilmi namaa gaa'ilas ta'e amantiis ta'e wanta barbaade yoo ta'eyyuu tokko irratti dippeendii ta'e dhaabbachuun isarra jiraata jechuudha. Yoo akkas ta'e ulaa isa baasuu fi karaa isa gara jireenyaatti isa dabarsuu sun beekuu qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma warri amantii musliimaas akka amantii musliimummaa isaaniitti gaarummaa hojjechaa uumaa isaanii yoo kadhatanii wanti isaan akkisu tokko illee hin jiru. Tokko amantii tokko sunti qofatti jiraachuu qabu jechuudha. Akkasuma warri amantii kiristaanaas waaqa isaanii kadhachaa gaarummaa yoo hojjetanii waan tokko illee wanni hin qabu jechuudha. Garuu warri amantii kiristaanaas kana keessa yoo seenanii dhaqee jireenyichi isaan warratti feektii qabaa jechuudha. Deebi'ee immoo inni guddaan immoo sabaa fi saba walitti buusaanii fakkeenyaaf amma waa'ee amoo irratti yoo dubbanne amooni nama tokkodha. Garuu uummanni Oromoo kun bal'aadha. Uummanni Oromoo kun kan wajjin jiraachaa ture kaleessa hin gaddaa aadaadhaan otoo waliin qoodiin amantiidhaan otoo waliin qoodiin jiraachaa tureeni. Amma garuu erga sooshaal miidiyaan kun dhufee jechuudha warroota hubatan ta'an malee ilaaltu yoo ta'e amma warroonni amantii kiristaanaa warroota amantii musliimaa arrabsaa warri amantii musliimaa immoo warra amantii kiristaanaa arrabsaa. Kana jechuun obboleessi amantii kiristaanaa yoo ta'e obboleettiin amantii musliimaa yoo taate isaan kamtu wal arrabsaa isaan kanatu wal arrabsaa jechuudha. Inni kun immoo sababii nama tokko nama lamarraa kan ka'e jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo darbe yeroo amooni gara amantii musliimaa ture dhaqee yeroo jalqabaa bizeeni dhaqee ijoolleen kiristaanaa jala deemanii waa hedduu jechaanii turanii jechuudha. Garuu immoo gaafa immoo jechuudha mucaan suni aseesee gara amantii kiristaanaatti immoo gaafa aseesee deebi'ee isa lammaffaa immoo warra amantii musliimaa immoo mucicha jala ta'anii maal jechaa turan jechoota daddarbaachaa turanii jechuudha. Akkasumallee warroonni wangeelaa fi falmanii fi warroonni quraanaaf dhaabbatan illee mana banatanii wantoota gurguddaa jechuudha kan isaan haasaa turan jechuudha. Inni kun immoo maalidha? Tokko aadaa amantii walii dhiibuudha. Lammaffaan immoo aadaa waliillee akkasuma afaan waliillee wal dagachiisuudha jechuudha. Gaafa namoonni tokko walitti dubbatanii jechoonni tokko keessaan dubbatamuu waan danda'uu fi gaafa sun immoo fakkeenyaaf jechaan nama tuqaa nama arrabsaarra immoo mootummaa waaqayyoo dhaaluun immoo hin danda'amuun jechuudha. Kanaaf mucaan kun walumaa galatti uummata Oromoo dhugaa rabbii warra amantii kiristaanaas warra amantii musliimaas walitti buusuuf bakka hojiin isaa inni guddaan isaan lamaan gidduutti walitti buusuuf kan inni deemu natti fakkaata. Anaan akka kootti garuu beeku malee jechuudha. Amma immoo eengadda immoo gara amantii musliimaa dhaqe. Ani isa biratti amantii surree ta'ee hin beekon. Amantii jechuun ilma namaatiif tokko. Anaaf amantiin koo tokkodha bakka malee amantiin addunyaa kanarratti hedduutu jiraani. Amantii 80 oltu jiraani mitiire akka saansiin jedhutti jechuudha. Garuu har'a beenxee ta'ee bor musliima ta'ee iftaan immoo ortodoksii ta'eef guyyaa ittaan immoo kabiraa ta'eef ittaan immoo hindizumii ta'eef wanti ani mootummaa waaqayyoo dhaalu takka illee hin jiruuni jechuudha. Garuu immoo mootummaa waaqayyoo dhaaluufis gara jannataatti galuufis
bara jiraattu kana keessatti gaa ilmi namaa kan gara mootummaa waaqayyoo dhaaluuf danda'u gara jannataatti galuu kan danda'u already amantii tokkorra dhaabbatee uumaa isaa galateeffachaa gaarummaa hojjechaa jechoota injirrirraa of qabaa karaa sirrii adeemaa namoota balbalitti cufamee balbala banaa warra dhaban warra daaran daara baasaa warra beelahan beela baasaa akka amantii keetti yoo kana gootee wanti jannata si dhorku tokko hin jiru garuu immoo ati amantii kiristaanaa keessa teessee jechoota namaa walitti bu'aa sabaa walitti bu'aa amantii walitti buusaa tokkollee gara wanti jannataatti nama geessu hin jiru jechuudha. Sinii galee kuni fakkeenyaaf amma kana keessaati kiristaana keessaa namni lama yoo itti mufate musliima keessaa namni lama yoo itti mufate mucaa kanaaf homaa gaarummaan qabuuf sinii galee fakkeenyaaf amma yeroo darbe maal jedheeni dhugaa rabbii jalqaba gizee musliima dhaqe gizee beenxeerraa gara musliimaa dhaqe maal jedhe warra musliimaatiin ani raajirraanyee sobeen waan natti dhagahamee dubbachaan ture jedhe. Gaafa suni namoonni hedduun amantii kiristaanaa irratti qeeqa guddaa kaasanii turanii jechuudha. Sababni isaayyuu kaleessa waggoota hedduu xiqqummaa isaarraa kaasee achi keessa tajaajilaa ture. Sinii galee xiqqummaa isaarraa kaasee maatiin isaa achi keessa tajaajilaa turaniitu har'a immoo deebi'ee gaafa inni jecha akkasii jedhu akkamitti akka fudhatan immoo ilaala. Amma immoo achi immoo gaafa seesee gara amantii kiristaana musliimaa irraa immoo gaafa amantii kiristaanaatti seesee deebi'u gaafa immoo maal jedheeni nantee binna gochuu barbaada. Gaafa immoo maal jedheeni jechuudha warra amantii kiristaanaatiin immoo ani takka salaateen beekoodha. Masgiida keessa dhaabadhee tananiyyuu Iyesuus Kiristoos waamaa ture. Afaan koo yoo dubbachuu baateeyyuu keessi koo isa waamaa ture jedhe. Isinii galee masgiida keessa dhaabatee salaataaf dhaqeetu Iyesuus Kiristoos waamaanii ture. Dhugaa waaqa jechoonni inni dubbatu namni hubateeru yoo jiraate yeroo sunis jechoota namatti hin tolle warroota amantii musliimaa warra gufachiisan. Isinii galee dura gaafa amantii kiristaanaa keessaa ba'ee musliima ta'e akkuma sun ijoollee kiristaanaa baay'ee mufachiisanii tureeni. Baay'ee namoota raajota sobduu jechee balaaleffachaa tureeni. Isinii galee amma immoo gaafa amantii kiristaanaa irraa immoo musliimaa irraa immoo gaafa amantii kiristaanaa taasiisee dhufu immoo akka waan musliimii hamaa fi wanni itti dhufee odeesse namoota 2,000 meeqa irratti amma immoo maal godhe gara kiristaanaa irraa amma immoo gara musliimaatti deebi'ee eeggadammoo maaf akkas jette akkanaa dhuguma jedhanii gaafa gaafatanii lakki ani bilbila kee wadheen bilbila koorraatii salaataan ture jedhe ammoo meeqame am sadi sobee mucaan kun dhugaa waaqa sadi namni tokko fakkeenyaaf surree tokko gaafa uffatu dhiirri tokko surree tokko gaafa uffatu yoo ganama uffatee qabattoo jabeeffatee galgala baafachuu danda'ani akkasuma guyyaallee baafachuu danda'ani amantii akka surree baasanii ammas jijjiirratanii akkas godhee mucaan kun jechuudha. Kun immoo inni faayidaa dhuunfaa isaaf asiif achi fiiguu danda'an beekamu garuu immoo gidduu kanatti kan miidhame uummata warroota amantii musliimaatti cimoo ta'anii fi warroota amantii kiristaanaatti cimoo ta'an warra nagaa buusuuf adeeman warra karaa dhugaa namatti himuuf adeeman irratti immoo rakkoo guddaa fidaa jechuudha mucaan kun. Isinii galee rakkoo guddaa fida bakka sunitti jechuudha. Sababni isaayyuu warra amantii musliimaa bira deemeetu akkana jedhaani warra amantii kiristaanaa bira deemeetu akkana jedhaani. Kuni uummataaf uummata walitti buusu warra afaan tokko beekan warra wajjin jiraatan warra wal kabajanii agaarraatti Oromoon tokko jedhanii waliin jiraatanii namni tokko qabee akkasitti uummata TikTok irraa raasaa. Kun immoo gaarummaan isaa dhaqee isumaafuu faayidaan qabuuni kufaatiitti isa geessa. Ammas kufaatii isaa mul'isaa jira kun dhugaa rabbii. Namni faayidaa mataa isaa yoo barbaada yoo ta'e faayidaa mataa koo barbaada yoo ta'e anama YouTube kanarraa kanatti waan taane haasawuun koo kun maalifidha faayidaa mataa koo barbaadeen. Kanaaf faayidaa mataa koo kan barbaade waan akkasii irratti otoo hin taane tokko ajandaa tokko godhadheen
ajandaa tokko uumtee hojjechuu hin dandeessa. Malee karaa kana miti. Amma gara amantii musliimaa dhaquunsaa faayidaa mataa isaa barbaacha. Achi immoo waan hin taane gochaa gara amantii kiristaanaatti deebi'uunsaas faayidaa mataa isaa barbaacha. Ammas warra amantii kiristaanaas dhimma isaa dhiisaniiruuni. Amma immoo gara amantii musliimaatti deebi'ee sadaffaa isin gadi ammas faayidaa mataa isaa barbaacha. Yoo baay'ate ji'a tokkoof ji'a lama keessa turaanii mucaamu. Amma immoo gara biraatti seesee deebi'a jechuudha. Gaafa kana immoo uummanni keenya immoo jala deemeedha. Warra amantii musliimaa warra kiristaanaa arrabsaa, warra kiristaanaa warra musliimaa arrabsaa jechaan taane walitti darbachaa. Garuu kaayyoon isaanii inni guddaanii fi warra amantii musliimaas ta'e kiristaanaas kaayyoon isaanii inni guddaan maalidha? Karaa isa dhugaasuu wal barsiisuuf turan. Kan amma sooshaal miidiyaa kanarratti walitti bahanii uummanni hundumtuu wal muggutooni akka kootti karaa isa dhugaa ta'e karaa isa sirrii ta'e wal barsiisuuf kaayyoon isaanii inni guddaan isadha ture. Garuu immoo akkas hin taane dubbichi. Jecha nama tokkoo fi gocha nama tokko irraan kan ka'e wal raasaa jiru jechuudha. Takka hin sirbaa, takka waan godha. Amma amantii musliimaa keessatti sirbiin eeyyamamaa hin eeyyamamu. Innoo hin sirbaan. Kanaaf warri namni tokko barma jiraannu keessatti waan tokko irratti dibbeenti taane yoo jiraanne jechuudha. Wanti galma keenya nama tokko illee hin jiru. Sini gale ani YouTubeii kana nan guddisa jedhee yoo murteeffadheera ta'e tokkichuma kanarratti dibbeenti ta'e yoo jedhe inuma guddata wanta guddanneef hin qabu. Amma kontentiin koo maalidha? Ijoollee dhaaf sagalee ta'uudha miti. Kanumaa yoo itti fufee inuma guddatan garuu immoo kontentii kanarratti faarfannaa, diraamaa wanta garaagaraa fidee yoo irratti caane immoo guyyaa tokko wal kuffisuu danda'u. Maaliif isiniin jennaan mi'a wal fakkaatu wal bukkee rarraasuu jedhamti ree Oromoon. Kanaafuu wanta hojjennu keessatti waan tokko irratti dibbeenti taanee hojjechuun irra jiraata malee akka tisiisitti suni asis qubachaa achis qubachaa asis qubachaa kufaatii keenya mul'isa inni kun. Kufaatii keenya mul'isa malee guddina keenya mul'isu jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuun barbaade walumaa galatti ijoollonni jechuudha. Ijoollonni isa jala deemanii cabanii dhugaa rabbii warra gara isaatti deemuu fadeemu natti fakkaata isaanillee jechuudha. Kanaaf bara jiraannu keessatti waan tokko irratti dibbeenti taanee deemuu qabna. Karaa kamtu na baasaa, karaa kamtu sirriidha, isa kamtu jireenya kootiif, jireenya hawaasa koof, isa kamtu nama faana walitti na fida. Akkamittan kiristaana ta'ee warra musliimaa faana jiraadha. Akkamitti musliima ta'ee immoo warra kiristaanaa faana jiraadha. Jennee karaa tokko beekachuu qabna malee nuti kanas fakkaachaa, sanas fakkaachaa, sunis fakkaachaan dhaqee guyyaa tokko miidhaa guddaa nurraan gahuu waan danda'uuf. Kanaaf walumaa galatti maal isiniin jechuun barbaade ijoollonni bara jiraannu keessatti eenyumti keenya iyyuu dhiirris taane durbis amantii tokko irratti dibbeenti ta'uu nurra jiraata. Amantuma tokko irra dhaabbanne musliimas yoon ta'e waan fedhes yoon ta'e isumarra dhaabbadhe karaa isa dhugaa barbaadachuu. Dhugaan tokko gaafa naa gale immoo wanti sirriin tokko gaafa naa gale immoo anuu gara amantii isa dhugaa sunitti nan deebi'a waan ta'eef. Musliimas ta'e kiristaanas ta'e guyyaa tokko wanti hundumtu namaa gala waan ta'eef. Isinii galee kanaaf bara jiraannu kana keessatti asiif achi dhadhaabbachuu nurra jiraatu. Kaayyoo keenya beekuu qabna. Kamtu nama faana walitti nu buusee, kamtu nama faana jireenya gaarii nu jiraachisa jennee jiraachuu qabna malee uummata faana. Aadaa keenya too walii beeknu, afaan walii osoo beeknu namaaf nama walitti buusuun nu barbaachisu. Kanaaf maal isin jechuun barbaada bara jiraattu kana keessatti hojjettee jijjiiramuu barbaaddas yoo ta'e karaa amantiitiinis bakka dhugaa fi amantii sirrii dhaquu barbaada yoo ta'e amantii tokkotti jiraadhu. Hojjettee jijjiiramuu barbaaddas yoo ta'e kontentii tokko mata duree tokko qofa qabadhu. Si galee akkasuma gaa'ellis tokko amantiinis tokko jireenyi tokkuma bakka. Ilma namaaf tokkumadha. Kanaaf bara jiraannu keessatti filannoo keenya luka lama qabaatanii muka lama koran jedha Oromoo waan ta'eef hin beekna jennee waan taane tol faca'uu nu barbaachisuuni. Kanaaf bara jiraannutti odduma jirrutti amantiidhuma jirru keessatti jabaannee uumaa keenya kadhannee jiraachuun nurra jiraata. Obboloota koo baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Naaf galatoomaa hamma sa'aatii kanatti waan wajjin turtaniif naaf galatoomaa isin jechuun barbaada. Turtii gaarii naaf qabaadhaa isin jaalladha. Bye bye.